temiti. Tari Rabbi jara hamatatin si argira ta. Obbolesso ammas taanaan waamichi koo simiti alagaan nan beelleyyuu an harkatti shahaadaa ka qabate quxuran qabu an harkatti obboleessa kee harkatti jiru ta'uun barbaada akka keetii taa'een nama gargaarsuu barbaada akka keetii nama sagalee ta'uun barbaada ka jedhe kumaatama hin dhiine hin darbine dhageesse hin dhiine hin darbine affeerraan koo gara islaamummaatti siifis hordoftoota keetiifis nama kamiifuu affeerraan koo karaan banaadha utuu guyyaan hin geenye utuu guyyaan hin geenye shahaadaa qabadhaa karaa dhugaa qabadhaan dhaamsa kootu nagaatti gara kootu. Hayaan Abu Was. Okay, yeroo biraan dhufa. Okay, sir, kan nagaan isiniif haa ta'u. Yoo nutti ajoobe Amma kee ana subira inshallah. ayyaa bamaas do'ee kan dhaabatan do'ee kan dhaabatan. Awwalee nagaan isiniif haa ta'u. Mube Ol argina inshallah. Maali maaltu? Ani dubbii keessa namaan galtu bara kana awwalee. Ustazi nekon isuma dhugumaane isa moodii qabuu mina amantaadhaan taphachuu miti. Laal waan siin jedhu abbaa sitti tollaan innis waan fedhe obboleessa amantii keessaatiin haa ta'u amantii keessaa. Ustaz maaltu dhalate beektu? Ayyee. Arras Yesuusanaa gaariidha Ustaz Abu Mu'aaz. Kiristaanotuma bira amantootuma bira akkuma itti jiraadhu wallaale. La. Wanta akka amantaan si taanaan ati waan ilma namaa si galchan jiru. Ani islaama keessaa kanarra duulu baay'ee. Maal islaamaa jechaan taa'u war rabbii kiyyaaf hin ta'a. Kiristaana yoo taates yaani yoo jaalattee amantaan waan laphee ofiin hin jaalatan kiristaanummaa yoo namaa jecha achi dhayite namaa jecha deemta. Yoo Yesuus dhayite Yesuus makee jaalatamaa. Ani kanuma siin jedha ani islaamummaa keessa teessus obboleessa sabaati. Yoo islaamummaa keessa dhuftes obboleessa sabaati. Meera keessa waliin galchanii sooshaal miidiyaa cufadhu nagaan boqodhu caljii taa'ee boo deem dalagadhu. Zaapudhaan halkanirraa na biraayi guyyaan dhufa yoo yaadan namni miiraas hin galchin ammas nama waliin jirtus kiristaanotaas hin tuqin islaamaas hin tuqin obboleessa kee hin tuqin naas hin tuqin garee kiristaanaa garee islaamaas nagaan jiraatu namaa jechaan jiraatu miila keetiin deemtee biyya lafaas bakka feete deemte sammuu keetiin amantiis ka feete hordofta an kanumas hin jedha wata kabaga na jiraadhu inshallah guyyaa dhufa yoo rabbi jedhe barsiisota qaqqaalii qabda nama kabaju amantaa hunda kabaju islaamotaas hedduu jira yani kanuma jechuuf malee waan biraatiif miti inshallah akkasuma mubaarak akkasii so nama jedha akkasi. yoo gara islaamaa dhufe I am welcome you yoo deemtes nagumaan siif haa ta'u waa takka malee baraduu dubbise waa hundaa kanuma warra miiraan deemu asirra hedduu amantaa nama arrabsu gama keenyaas gama siisan jira. Haalli kee itti jirtu naa galee jira. Argiteetta hangara kooti sigaadha. Sigaha ane daarektii dhuma sitti maal. Dhageesse argiteetta sigaha gara karaa keetti deebi wanta miidiyaa irratti teessee boossee gammachiiftu hin jiru. Dhageesse garuu immoo wanna siimu maa inni Yesuus gooftaadha jettee amanta yoo ta'e Yesuus jecha dhatte yoo ta'e amantaan dhugaa Yesuus jettee deemte yoo ta'e haala wasaalan achuma taa'e achuma turi. Lakkii karaa dhugaatu naa galee yoo jette haala wasaalan islaamummaan si qeebale kanuma siin jedhe laan gese waa biraa dubbachuun barbaachisu. Kun Abu Mu'aaz jechuudha. Aannan adii dheedhee sitti mali kaani namaaf jecha nannee siin jedhe dhugaadha. Yoo namaaf jecha yookiin dubartiin jecha yookiin immoo wanti ho'i isa boo ittiin dhatte ta'e obboleessoo addeebii namni gantuudha. Sigana namni. Lakkii Yesuusiin amaneen Yesuusitti amanee jiraataa jira yotte immoo karaa si baasu situ beeka amantiin kamtunuu kan abbaati. Egalee namni keessaa nama baatu hin jiru itti nama galchu hin jiru. Abu Mu'aaz fuuldura taa'ee garuu danuu se'ee dhiifama. Akka dhuunfaatti immoo namni sitti duulee maal jechuu danda'a harkaan si qabuu immoo hin danda'u. Duulu kan namni namatti. Namni gaafa amantiin qabne nama nuu duula. Gaafa islaama taates, gaafa kiristaana taates, gaafa waaqeffataa taates, amantiin qabne taates
numa duula. Yoo namni ittiin duuluu barbaadde wale tiktookii firraa cuftee kiiloomeetira 100 baqattee barachuu dalagachuu. That's it. Yoo asirra hin jiraanne qofa namni sirratti hin duula. San dhiisii nama asirra hin jirre namni itti duula. Harmee ta'e kan beeyne ka tiktookii hin qabne abbaa kan koo namni irratti hin duulu. Kanuma islaama keessa taa'ee halkanii guyyaan arrabsu kumaatamami. Kiristaana keessa taa'ee taasise arrabu. Haa namni na faarsuu hin yaadin namni waaqayyoo nuun faarsu. Waaqayyoo arrabsa namni taa'ee. Miti osoo suuraa waaqayyootu namni qabaate, suuraa Yesuus qabaate, suuraa namni Muhammad qabaate gaggara galchee taa'ee irra caffara abboo. Walii galee kanaaf akkasii namu akka kabaja akkuma lammummaatu osoo waliin jiraate gaarii namummaatittu. Namni garii amantuma tana jibbee dhiisee kiristaanuma islaamummaa nageettiin taa'ee ofirraa taa'u jiru taa'utti hin jiru. Har'a kiristaanummaa dhiiftee ani waaqeffatu jettees hin dhiisan. Ani amantiin qabu jettees namni hin dhiisu. Ani ustaadonni baay'een isaanuma rukutu. Barsiisaan baay'een isuma rukuta. Yaada kiyya malee kan jiru asirra goote. Anaan malee lallabamin karuma kiyyaan jireenya bara harkatta karuma kiyyaan jannata harkatta kan jedhu asirra baay'eeti. Ani kitaaba kan hin hordofu ustaadaa miti. Atis ka hordoftu kunoo matsaafa. Haale matsaafa. Nama jala hordofta. Kan hordofamu gara islaamaatiin Nabi Muhammadi kan gasiin hordoftu Yesuus hordoftaami. So kanaaf dhee jala mana kee nagaan jiraattee obboleessa kee maatii ta'eeti hojji. Laala kee hamaa koo hamataa koo jedha maatii ta'eeti hojji amantii feete qabaannaa nagaan hojji jiraadhu. Namni maatii ta'eetiin adda sin murin. Amantaan amantaa ta'eeti. Ani obboleessa kee mubaarak irratti hin kalaa'u never ever. Anarraa waan nawwin obboleessa keessatti ana kan fooni. Isaatu obboleessa keetii miti gadaamee isaa tokko keessaa baatan bishaan laga takkarraa dhuftan. Alii gallee amantaan amantaa. Namummaan obbolummaan sabummaan asi. Gartee Nabi Muhammad obboleessa isaatii hojii sin jiraata. Yesuus firoottan isaa saba isaatii hojii numa jiraati. TikTok kanarra beekaa fi wallaalaan numa jira. Namni silaa waa barate suuta tasgabbiidhaan nama deemu qaba si rukutee ati yoo amma nama kiristaana keessa taa'ee sin amanne si shakkuu jira. Walu fakkaata laala maashaallah wal fakkaatanii barreeffensaanu. Arree daawwate ka ustaanni kan inni qoratee malee ani mubaarak. So amantuma tana keessa taa'ee kan sin amanne irraati birriidhaaf dhufte sin jedhu jira. Anuma islaamummaa keessa jiraatee kan nan amanne ati amantaa dhugaan lallabdu kan jedhus guutu. Walii gallee. So kallattii hundattuu uumaan rispoondii godhee jette. Maallaa godhanii na shakku. Ilmi namaa akkasii. Akkasii. Yesuusittan amane gola jaraa miti kanan jiraadha. Maaddii Yesuus irraa nyaataa jira. Maallaa godhanii na shakku. Maallaa godhanii mataa na fuudhu asiif achi. Isa san jechuun akkuma bifa nama amantaa abboota amantaa jiraami baree nama itti himattu tiktookitti hin himatin keessumaan nama gahtee isa kalaa'u. Mukuma biyya jiruun jaaran nama itti kalaa'u. Anaa kana namni kalaa'u jira bar. Ustaadota keessaa, maatii biyya keessaa, nama itti kalaa'utti himtee akkana waan akkana dhufeettee fixatta malee sooshaal miidiyaatti madhiisa. Ana asirratti namaan wallolee hin himadhu never. Keessaa na arrabsu, kan viidiyoo natti argu, kan amantaa keessaa na baasu, hunda sii takka waliin waan hin jedhu. Walii gallee. So miiraan amma janduma kana karaa biraas jalaa jijjiiruun feene ani yeroo waan arkan kiristaana biratti wallahi ansi wajjin jiraadha. Abbaa fane mana abbaa fane hin dhaqu. Nin dhufa gaafa hin dhufu sin jedhes nama jiraa miti. Gaafa warra kunne dhiifama waliin jennuuf jiraa miti. Waliin jiraan. Kiristaanota nama lama sadiin yoo waliin galle addunyaa hundaa waliin galle jechuu miti ani. Namni haadha manaa ofiitii wajjin wal lola. Kanumaan isin jedha sagantaa ani isinirratti dheeressu halkan subiif hin ka'e abiraa ganama obboroodha. Akkasii nubee jiraadhu dikeessin jiraadha. Ilmi namaas hin boochisin waaqayyo callaa booya dhiirtii hin boochu. Hin boochu. Yoo waraananu jedheetuma jedha. Abadan hin booyin. Ilma namaa waasiin jedhe ilma namaati jettee sirra dhuftee gugguuftee fi hin jilbifattuuf never ever ilma namaati. Ana kanumaan isin jedha. Akkasuma jiraadha jiruu bareedduu naa jiraadha isin jaalladha wanti keessanus. Waan dubbatamuu qabu abumaa sii dubbata sitti maniiru wannan siin jedhaa tures kanuma. Kanaafi akka obboleessa tokkootti dhaamsa siidhaan tokkoffaa miidiyaa irratti teessee wanta gaddi tokko boossuun jiru. Kana ta'e jettee dhatte yoo Yesuus gooftaadha jettee amantee dhatte
Yesuusuma gooftaadha jettee qabatteedhuma taa'u bareechitee dubbisuu barachuu fi namoota warra biraasii arrabsan ilaaluu dhiisuudha kan namaa miti amantaan.